Nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkii akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleessa keessan hojjetaa Wangeelaa Guutaa Naga'ooti. Toora miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib, laayik, mallattoo beellaa tuquu akka wantoonni yookaan barnoonni ani yeroo yerootti gadi dhiisu isin bira gahuuf akka beeksisaa argattaniif mallattoo beellaa tuquu. Akkasumas sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif akkasumas sabiskiraayib godhan na affeeruudhaan hojii kana keessatti kana gargaartan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Akkuma kanaan dura barumsa garaagaraa isinii qopheessaa ture. Hamma immoo addatti mul'ata Yohaannis wajjiniin kan barannu yookaan wajjiniin kan qo'annu ta'a. Hamma dhumaatti akka nu hordoftan sabiskiraayib, laayik akka gootan akkasumas immoo sheer akka gootan mallattoo beellaa immoo yerootti gadhiisa akkasiin bira gahuuf beeksifni. Banaa gootan jaalala waaqayyootiin isin affeeruun barbaada. Hiikaa mul'ata Yohaannis wajjiniin ilaalla jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kun mul'ata Yesuus Kiristoos jedhee jalqaba. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Yohaannis barreessadha. Abbaan ergaa immoo Waaqayyoodha. Macaafni mul'ata Yohaannis kun namoota kitaaba kana dubbisan eebbisuudhaan akkasumas immoo warra itti dabalan yookaan irraa hir'isan abaaruudhaan macaafota qulqulluu 66 keessaa kitaaba isa jalqabaatis isa dhumaatis. Kitaabonni kan biroo warra isa dubbisan hin eebbisan. Kitaabni kun garuu warra isa dubbisan ni eebbisaa, warra isa irraa hir'isaniif isatti dabalan immoo hin abaaraa jechuudha. Kan argattan tokko sadii irraayi boqonnaa tokko lakkoofsa 4-5 irratti immoo kan isin argattan sadan tokkummaatiin nagaa dhiyeessuu isaati. Nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo biraa isiniif haa baay'atu jedha. Nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo immoo kan argamu Waaqayyoo biraa jechaadha. Lakkoofsa 4 gubbaatti wanti addaa isin argattan waa'ee hafuurota torbaniiti. Hafuurota torban jechuun immoo Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 4 hoggaa dubbiftan hafuura ogummaa, hafuura sodaa Waaqayyoo, hafuura Waaqayyoo, hafuura gorsaa jedhee torban kuniyyuu achitti bal'inaan ibsamee jira jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 5 hanga 8tti immoo akkaataa itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achi keessatti of ibse kan isin argattan. Maal jedheef of ibse? Dhuga baatuu amanamaa warra du'an keessaa hangafa ta'ee kan kaafame mootota lafa kanaa kan bulchu yookaan kan abboomu isa nu jaalatee dhiiga isaatiin nu fure isa Waaqayyo abbaaf luboota nu godhate isa duumessa wajjin dhufuuf jiru jedhee eenyummaa isaa of ibse. Akkuma kanas iji hundinuu isa ilaaluuf kan jiru, warri isa waraanan arguuf kan jiran, gosti namaa hundinuu isaaf kan watwaatu Waaqayyo goofticha isa jiru, isa ture, isa dhufuuf jiru, isa hundumaa danda'u, Alfaaf Omegaa, isa duraa, isa boodaa. Inni kun Waaqayyo gooftaan macaafa kana keessatti boqonnaa kana keessatti of ibsedha jechuudha. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessa, mootummaa keessa obsaan Yesuus wajjin hafuu keessas isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukas waanan bu'eef biyya bishaan keessaa Phaaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffamee jedha Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 10tti. Bara macaafni kun barreeffame bara 96 yookaan 81 amma 96 kana keessatti ilmaamamaa mootiin Roomaa kiristaanota 400 ficcisiise yookaan immoo martaayir godhe wareege jechaadha na jeechisiise. Macaafa kana immoo gad dubbiftan kan isin argattan karaa biraa Eeshiyaa xiqqoo jedha yookaan immoo Maayiner Eeshiyaa jedha. Maayiner Eeshiyaa jechuun biyya har'a Tarkii jedhamtee yookaan Turkiyee jedhamtee beekamtu kana yeroo sana kan gita bittaa Roomaa jala turte jechaadha. Kanaafuu bara kana keessa Yohaannis akkaan amma dibatti dubbifne sana maal jedhee ani Yohaannis obboleessi keessan jechuun gadaamessa tokko keessa waan ba'aniif odoo hin taane gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin amanuu isaaniitiin karaa hafuuraa obboloota kan ta'an rakkina keessaadha. Mootummaa keessa obsaan Yesuus wajjiniin hafuu keessanis isin wajjin ni hirmaadha jechuudha. Rakkinni guddaan yeroo sana ture maa'inni mootiin Roomaa sun na waaqeffadhaa worship imperer waan jedhamuuf yeroo sana akka isa waaqeffataniif namoota didan kiristaanota 400
lafarraa ficcisiisee jechaadha. Rakkina kana keessa jechaadha kan inni obsaan danda'ee darbee waaqa wajjin hin jiraate. Yohaanis yeroo kana ofii isaafis rakkina keessa taa'ee kiristaanota kana jajjabeessaa ture jechaadha ergama waaqayyotti kenne. Yeroo kana kiristaanonni akka farra mootummaa Roomatti ilaalaman jechaadha waan isa sagaduu didaniif. So kanarraan kan ka'e Yohaanis mootii kana waaqessu waan dideef mootii kanaaf sagaduu waan dideef yaalii gurguddaan irratti godhamee dhuma gubbaatti gara Phaaximootti geeffamee jechaadha. Yookaan immoo lafa odola bishaan keessaa kan galaana jidduu jechaadha. Akkamitti bakka san geeffame jenne immoo jalqaba gubbaa zayitii danfaa keessa buusanii gubee ajjeesuu hin dandeenye. Lammaffaa gubbaatti immoo bineensa beela'ee nyaachisu akka nyaatu itti gallakkisanii yookaan immoo bineensa beela'anii itti gallakkisanii bineensi sunis immoo hin nyaanne. Inni kan biraa immoo summii kennameefi yookaan akka nyaatu godhamee summii sunis immoo Yohaanis hin ajjeefne. Dhuma irratti namni kun uummatarraa adda ba'uu qaba jedhanii adaba cimaa lafa Phaaximoo jedhamutti kan galaana gidduutti argamtu odola wayii gubbaatti geessanii Yohaanis hin hidhanii jechaadha. Biyyi sun suura irra armaan gadii kana gubbaadha yeroo laaltan kunoo kana fakkaatti. Look kuni bakka itti Yohaanis hidhame jechaadha. Kaartaa irraa yeroo laaltan Tarkiyyeedhaa fi Roomaa gidduutti yookaan immoo magaalaa dur Efesoon jedhamtu maayilii 6 Efesoon san gubbaadha. Waldaa Efesoon irraa fagaattee yookaan magaalaa Efesoon irraa fagaattee bakka itti argamtudha jechaadha. Wanti adiin isinitti mul'attu kuni ammatti garuu akka dambaane yeroo zoom gootanii ilaaltan mana wayii fakkaatti. Tarii bakka itti Yohaanis hidhame sana ta'uu danda'a jechaadha. Mana inni keessa taa'ee ture jechaadha akka hidhaatti. Egaa kana ilaaltanii bineensonni gurguddaan bakka sanaan dhabamanii jawween hin dhabamu bineensonni bishaan keessa jiraatan hin dhabamanii alli hundumtuu karaa hundumaanuu bishaan hin marfamaadha. Karaa olii garuu karaa waaqayyoo banamaadha. Karaa waaqaa banamaa taanaan egaa akkamittan ba'an jettu akkamittan baasa jetta malee jechaadha. Argamaan jettu nan ergama jetta malee jechaadha. Kanaafiyyuu akkaataa kanaan kan inni iddoo kanatti geeffame jechuudha. So bakka kana taa'ee mul'anni jalqabaa arge Yohaanis jechaadha. Guyyaa isa guyyaa gooftaa jedha. Kana jechuun guyyaa isa guyyaa gooftaa jechuun bartoonni gooftaan keenya Yesuus bulbutamee raawwateen booda guyyaa dilbataa waan lafa du'aa ka'ee fi guyyaa waaqeffannaa godhatan. Yohaanis kanaaf hafuuraan guutame. Kan inni guyyaa kanaan inni hafuuraan guutame guyyaa itti Yesuus Kiristoos du'aa ka'e jechaadha. Guyyaa sanbataa kana du'aan guutame hafuura qulqulluudhaan guutame sagalee guddaa sagalee malakataa fakkaatu dhagaye. Sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa Efesoon, Simirna, Phergamoon, Tiyaatira, Saardes, Filadelfiyaa, Laawodooqiyaa jiran torbaniif ergii jedhee jechaadha. Torban saniif. So maalni mul'anni arge kun ani sagalee dhaga'een isaa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagalee yommuun garagalees baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torba nan argeedha. Tokko dhalama gubbaatti argama. Baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torba jechuun ilaa akkuma ammaa asirratti argitan kana 1 2 3 4 5 6 torba. Ana akkanaa kana torba argee jechaadha Yohaanis. Ana akkanaa kana yeroo garagalee ilaalu ana akkanaa kana torba arge. Kun symbolic figure jechaadha. Kun immoo symbolic language afaan inni. So baattuu ibsaa warqee jechuun maal jechuudha? Baattuu ibsaa warqee jechuun kan inni ibsu waldaan gatii dhiigan kan bitamte fi gatiin ishii qaalii ta'uu kan agarsiisudha. Warqee caala addunyaa kana gubbaatti wanti gatii qabu maali? Kanaafiyyuu qaaliidha jechaadha gatii waldaa baattuu ibsaa warqee irraa kan jedhu qaalii ta'uu isaa agarsiisa. Karaa biraa immoo kakuu moofaa keessatti obsaan yoo dubbifne ibsaan cuggee utuboon torba qabuun kirrii keessa loofamee cuunfan ejersaa itti guutamee akka hin dhaamne eegama. Akka keessaan dhumne jechaadha ibsa keessaan dhumne. So look this one. Luboonni iddoo aarsaa qulqulluu irra abidda arraba ibiddaa isaa jalqabaa waaqayyoof achitti qabsiisan irraa dabaree isa tokkotti isa lamatti hanga torbaatti itti qabsiisatti deemu. Tokkoffaatti qabsiisu, lamaffaatti qabsiisu, sadaffaatti qabsiisu, afuraffaatti qabsiisu, shanaffaa, ja'affaa, torbafaatti qabsiisu. Kakuu moofaa keessatti waa'een kanaa kana ture jechaadha. Kuni kan walitti himu inni guyyaa 50ffaatti dhangala'oo hafuura qulqulluutiin lubni guddichi kakuu haaraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatti abidda hafuura qulqulluu qabsiisee yeroo kana waldoonni torban kana keessaa kan yaa'aa jiru kan inni argaa jiru jechaadha. Kirriin achi keessa jiru sun immoo jireenya Kiristoos keessa awwaalame kan inni agarsiisu. Ifni sun immoo ibsaa jalqabaa irraa qabsiifame. Kiristoos Yesuus isa ifa biyya lafaa ta'e jechaadha. Yohaanis 8:12 gubbaatti ani ifa biyya lafaati jedhee dubbate. To 13 irraa gara bitanii immoo maal baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadi dheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataa isaa akka
rifeensa hiddamaa yookaan cabbii caalanii calaqqisaadha. Iji isaas akka barbada ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee huursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessa urjoota 7tu jira. Afaan isaa keessa billaa qara qabeessa qaraan lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaas akka biiftuu saafaayin faa jedha. Dubbisuudhaan as keessa wantoota jiru. Suura kana sirriitti hoggaa ilaaltan mul'anni Yohaanis arge kun sirriitti isinii gala. Kan inni arge inni baattuu ibsaa 7. Asirra baattuuwwan ibsaa jalqaba sanitti agarsiisu 7tu jira. Laala isiniyyuu. Efesoon baattuuwwan ibsaa 7 sun inni kan inni hiikamu waldoota 7 biyya Eeshiyaa xiqqoo keessa jirtu yookaan Tarkiyyee keessa jirtu jechaadha. Eenyu isaan Efesoon, Ergaamoon, Simirnaa, Saardes, Tiyaatira, Lawodiqiyaa fi Filadelfiyaadha. Argitanitti miti. Kanaafiyyuu kun baattuuwwan ibsaa sun 7 waldoota 7 biyya sana keessa turan bakka bu'aa jechaadha. Karaa biraa immoo uffata gadi dheeraa uffatee gidduu isaanii nama kan fakkaatu keessa deemaa. Uffata dheeraa kan gadi uffattu suni luba. Agartanii luba jechuun immoo Yesuus Kiristoosi. Karaa biraa immoo urjii 7 harkatti kan baatu sun immoo urjiiwwan 7 sun immoo ergamoota waldaa san 7niiti. Kana jechuun yaadonni garaagaraa jiraatanis yaadota jiran keessaa tokkicha kan isinitti himu kan inni sirriidha jedhees kan inni fudhadheef kan fudhatama guddaa qabu tajaajiltoota waldaa sanaa soortota waldaa sanaati. Fakkeenyaaf Efesoon tajaajilaa kan ture yeroo isaan tilmaaman Ximooteos waan ta'eef urjiiwwan 7 kana keessa tokko Ximooteos ta'a jechaadha. Billaa afaan isaa keessaa ba'u jechuun immoo Ibroota 4:12 gubbaatti dubbii Waaqaa jiraatadha. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Kun akkaataa Yesuus itti mul'ise jechaadha. Yeroo kana argu Yohaanis akka nama du'ee ta'ee miilli isaa jalatti kufe. Kana jechuun maal jechuudha? Hin sagadeefi jechuudha. Waaqeffannaa kennee jechaadha. Kakuma ofaa keessatti kaayyoon baattuu ibsaawwan 7niif ifa kennuudha waan ta'eef waldoonni kun 7 biyya san keessa jiraatanii akka ifa kennan waldaan sun 7 wangeela Kiristoos akka ibsan akka dukkanaa achi hari'atan jechaadha kan inni ibsu. Kunis iddoo ol jedhaa irra kaa'ameeti. Kanaafiyyuu waldaan iddoo ol jedhaa ulfina Waaqayyoo kaffitaa Waaqayyoo irra yookaan immoo guddummaa Waaqayyoo irra teessee yookaan immoo ulfina Waaqayyoo irra teessee ol baatee dukkana akka balleessituuf yaadameeti jechaadha kan Waaqayyootti dubbatu. Kun kan agarsiisu waldaan ol baatee biyya lafaaf ifuu akka qabduudha jechuudha. Egaa eegi mul'icha kanaa maal? Inni immoo harka isaa mirgaa irra kaa'ee hin sodaatin ani inni duraa inni boodas ana inni jiraatus ana. Takka illee du'een ture agartanii amma inni duraa ana inni booda ana jalqaba gubbaatti maqaan Yesuusitti nuuf ibsa isinitti meera jechaadha. Kanaafuu takka illee du'een ture jechuun immoo amma garuu kunoo amma bara baraatti jiraachittan jira. Yesuus Kiristoos du'ee du'a malee ka'e. Kanaaf bifa namaa fakkaatee kan mul'ate kun Yohaanisitti Yesuus Kiristoos ta'a jechaadha. Du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Amma wanta amma ta'uutti jiru caafii jedhan jechaadha. Wanta kana booddee ta'uuf jirus caafiidha jechaadha Yohaanisiin Yesuus Kiristoos. Harka isaa mirgaa irra kaa'e jechuun inni eebbisee, inni jajjabeessee, inni sodaatin jedhee eenyummaa isaa ibseefi. Kanaafiyyuu yoo Waaqayyo nu jajjabeesse malee, yoo Waaqayyo gooftaan hin sodaatin nuun jedhe malee, yoo Waaqayyo nu eebbise malee homaa gochuu akka hin dandeenye jechaadha nuti. Eenyummaa isaas yeroo ibsuun maal jedheef inni duraa, inni boodas ana. Inni jiraatus ana. Takka illee du'een ture amma garuu kunoo bara baraan biraatti nan jiraadha. Du'a irratti balbala du'aarrattis aaboo nan qaba jedhee jechaadha. Kanaafiyyuu maal itti fufe amma wanta amma ta'uutti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafedhe. Jalqaba maal jedheen hin sodaatin jedheeran harka irra kaa'eera. Yohaanis nama harka Waaqayyoo irra kaa'ameera. Jajjabeesseera hin sodaatin jedheera waan ta'eef hamma immoo kanatti fufe maal ittiin jedhe egaa ergansi jajjabeessee ergansi eebbisee hin sodaatin ergansi hin jedhe wanta amma ta'uutti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafii jedheen jechaadha. Hiikni mul'ata kanaa maali? Baattuuwwan ibsaa 7 waldoota 7 bakka bu'u. Gabaabinumatti dubbadheen ture. Urjoonni 7 immoo ergamoota waldoota 7niiti. Kana namoonni yaada kakkaasu. Maaliif fakkeenya ergamoonni kuni tokkoffaan kan isaan ta'uu hin dandeenye ergamoota Waaqaa yookaan ergamoota bantii Waaqayyoo keessa jiran heavenly angels ta'uu hin danda'an. Sababni isaatiiyyuu ergaan kun kan barreeffameef namoota lafarra jiraniif malee ergamoota warra Waaqarra jiraniif hin barreeffamne. Kanaafuu ergamoota warra Waaqarraa ta'uu hin danda'an. Karaa biraa immoo waldoonni kun yeroo Yohaannis lafa sanatti hidhamee jiru namoota erganii haala inni itti jiru hordofsiisaa turaniiru seenan jedhu waan jiruuf namoonni sun immoo ergamaa yookaan messenger ta'anii tajaajilaa waan turaniif isaan kana ta'aniiru. Karaa biraa immoo inni baay'ee fudhatama guddaa qabu probably best acceptable kan ta'e
urjoonni torban kun yookaan immoo ergamoota kan ta'e kuni tajaajiltoota waldaa sana yeroo sana hoogganaa turan warra akka Ximootoos fa'aa Efesoon hoogganaa ture jechaadha. Warra akkasii kana ta'u jechaadha. Ergamoonni sun tajaajiltoota paasteroota yookaan immoo gaggeessitoota yookaan immoo baay'ishooppota yeroo sana bakka san turan ta'a jechaadha urjoonni torban kun. Inni biraa nama kan fakkaatu sun immoo gooftaa Yesuus Kiristoosi. Uffata gadi dheeraa uffachuun isaa Yesuus luba guddaa ta'uu isaati. Ibroota boqonnaa 4:25 waggaa dubbiftan cubbootu irraa dhabame malee isa karaa hundumaa akka keenya nuuf ta'e luba guddaa bantii Waaqaa keessaa qabnaa'edha. Yesuus Kiristoos akkuma isin jedhe ibsaa sana kan itti qabsiisu luboota ture kakuu moofaa keessatti. Kakuu haaraa keessatti immoo Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa 50ffaa habidda nutti qabsiisee gadi ergee jechaadha. Kanaaf iyyuu luba guddaan Yesuus Kiristoosi uffanni isaas lubummaa isaas hidhannaan qomoo isaa yookaan hidhannaan isa ture jirullee lubummaa isaa kan agarsiisudha jechaadha. Inni kan biraa Yesuus Kiristoos waldaa isaa keessa jiraata malee luuksisuun egaa urjoota san torban gidduu deddeebi'aa ture. Kana jechuun urjoonni torban waldaadha. Baattuuwwan ibsaa torban waldaadha. Urjoonni torban immoo tajaajiltoota. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos yookaan immoo fakkaatti namaatiin kan dhufe kun immoo baattuuwwan ibsaa sana jidduu deddeebi'aa ture jechuun yeroo sanatti Yesuus Kiristoos har'as Yesuus Kiristoos bara bara Yesuus Kiristoos waldaa isaa keessa jiraata malee keessa deddeebi'a ni ilaala ni to'ata malee waldaa isaatirraa fagaatee ergamoota ergee yookaan nama ergee gabaasa irraan fudhatu odeeffannoo irraan fudhatu maal taate waldaa sun jedhee nama hin gaafatu. Waaqayyo waldaa isaa keessa jiraata. Waaqayyo waldaa isaa keessa deddeebi'aa jechuudha. Billaan qara lamaan afaan isaa keessaa ba'u immoo dubbii Waaqayyooti. Ibroota 4:12 gubbaatti dubbii Waaqaa jiraatadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Jedhee raawwatee igisaa akka barbada abiddaatti dha miti. He can penetrate. Cabsee seenuu danda'a. Iji isaa barbada abiddaatti omtuu jalaan dhokatu beekumsa gadi fagoo qaba dandeettii gadi fagoo qaba waa hundumaa adda baasee beekaa jechuudha. So lakkoofsi torba egaa baattuuwwan ibsaa torbatu jira. Ergamoota torbatu jira. Lakkoofsi torba kun gara jalqabaatti macaafa kana keessatti baay'inaan hojiirra ooleera. Fakkeenyaaf waldoota torban, mallattoowwan torban, malakata torban, qaqawweewwan torbanii fi qaruurawwan torban hedduun jiru. Amma 14 yeroo 14 kan ta'an wantoonni torba jedhan macaafa kana keessatti barreeffamaniiru. Gara xumuraa irratti immoo lakkoofsa 12tu baay'inaan hojiirra oole. Lakkoofsonni kun lamaan gargaraa ta'an iyyuu malee hiikama isaanii danda'u qabu. Karaa biraa karaa wal fakkaataa illee argamu. Fakkeenyaaf 3 yoo fudhatan 3 ida'uu 4 torba ta'a. Akkasumas immoo 3 baay'isuu 4 immoo 12 ta'a jechaadha. Lakkoofsa 3 lakkoofsa Waaqayyooti. Lakkoofsi 4 immoo lakkoofsa uumamaati jechuudha. Torba keessatti Waaqayyo namatti dabalamee torba godhe. Perfection jechaadha. Sabatti እግዚአብሔር kan jettu illee fudhatan amma jecha torba qabdi. Kanaaf torba keessatti torba Waaqayyotti namatti dabalame. Garuu wanti itti dabalame kun immoo irraa fuudhame. Yesuus Kiristoos fi namni sababii cubbuutu gargar ba'an jechaadha. Haa ta'u malee lakkoofsa 12 keessatti walitti makamaniiru. Intermingle ta'aniiru. Hir'isuun hin jiru jechaadha. Waldoota kun. 12 jechuun mootummaa sirrii governmental perfecting fi namni Waaqayyo wajjin kan wal argu seerri Waaqayyo laphee namaa keessatti kan barreeffamu kun immoo akka namni daandii Waaqayyo irra akka adeemuuf kakaasuu fi namni guutummaatti bulchiinsa Waaqayyo jala kan ittiin ta'u jechuudha. Kanaafuu baattuuwwan ibsaa torban 7 golden candlesticks tokkoon dameewwan isaa ilagaa torba arge miti reeyoo torba arge baattuuwwan ibsaa torba arge tokkoon isaanii immoo damee torba ofirraa qabu. Kanaafuu torba baay'isuu torba 49. 49 kun lakkoofsa hanquudha. Yeroo Yesuus Kiristoos immoo jidduu deddeebi'aa ture waldaa san gidduu. Waldaa sana keessa deddeebi'a. Yeroo itti dabalame 50 ta'a. Lakkoofsi kun immoo lakkoofsa Iyyoobeeliyyoo. Hiikamuu ijaaramuu jubilee release and restorationidha. Kanaaf kanarraa immoo kan nuti barannu Yesuus waldaa isaa keessa gaafa jiraatu bu'aan isaa hiikamuu fi deebi'anii ijaaramuudha. Yesuus waldaa isaa fageenya dhaabbatee hin gaafatu. Yesuus Kiristoos waldaa isaa itti dabalama. Waldaa isaa ni ilaala. Waldaa isaa ni to'ata. Gaafa Yesuus waldaa isaa keessatti argamu immoo hiikamuutu ta'a. Ijaaramuutu ta'a. Eebbifamuutu ta'a. Fayyuutu ta'a. Jajjabaachuutu ta'a. Hin sodaatin nun jedha jechaadha. Kanaafuu ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadi dheeraa miila bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetiinis qoma isaa hidhatee isaan gidduu deddeebi'aa ture. Isaan gidduu deddeemaa ture jechaadha. Urjoota torba san gidduu deddeebi'aa ture. Yookaan immoo baattuuwwan ibsaa torban gidduu deddeebi'aa ture. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa isaa keessa deddeebi'a malee irraa fagaatee ilaalu. Waaqayyo waldaa isaa gidduu deddeebi'a. Waaqayyo saba isaa gidduu deddeebi'a. Yesuus Kiristoos waldaa isaa keessa jiraata. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu
kutaan itti aanu ibsa boqonnaa lamaati. Trinity Media Network toora miidiyaa keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa, like godhaa, mallattoo beellaa yeroo yerootti barsiifnu akkasiin bira ga'uuf tuqaa banaa godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas immoo isaaniif dabarsaati akka isaan subscribe godhaa. Gooftaan immoo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa eebbifamaa. Sasa lenye moto denye